Mirgi dhalaa kabajamuu qaba. Warreen dhalaa akka meeshaa itti tajaajilamanitti ilaalan seenaa kanarraa waa barachuu qabu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu uummanni amantii biraallee ashamaa harka fuune nagaan isiniif haa ta'u isiniin jecha egaa obboleettiin keenya tokko akkas jetti. Mirgi dhalaa kabajamuu qaba. Warreen dhalaa akka meeshaatti tajaajilamanitti ilaalan kanarraa seenaa kanarraa waa barachuu qabu. Ani kanan dhaladhee magaalaa Oromiyaa keessaa magaalaa tokkotti dhaladhee waggaa 5tti abbaan kan koo narraa du'e. Haati kan koo umurii koo waggaa 5tti kaastee na faana turte. Abbaan kan koo mana dalagaa makiinaa hojii makiinaa manaa qaba ture. Abbeera 3 qaba. Abbeerran koo kuni haati kan koo akkasiin bultii ijaartu hin fedhan. Ofillee fuudhanii anallee akka ilmoo isaaniitti na guddisuu hin fedhan. Sababa kanarraan kan ka'e wasiillan kan koo anas haadha koos ajjeesuu barbaadu. Egaa haati kan koo akka waan isiin dhiira biraa wajjiniin haraamaan mana keessa jiraataa jirtutti waan hammeenya isii himanuuf kanumarraan kan ka'e gurbaa wayii wajjiniin bultii ijaarte. Gurbaan sunis qabeenya akka abbaa kootiitti qabaachuu baatullee haadha kan koo ni tajaajila ture. Egaa innillee haadhaaf abbaa isaatiif ilma tokkicha. Anallee ofii isaatiin waan ilma hin qabneef akkuma ilmoo isaatti na jaallata. Sababa haadhaaf abbaa isaatiif ilma tokkicha ta'eef gaafan jedhu haatiniif abbaan isaa ilmaan baay'ee argatanii ka'anii akka jalaa boqotanii jechuudha. Jalaa boqotanii. Sababa kanaatiif ilmaan baay'ee argachuudhaaf fedhii guddaa qaba ture. Egaa haati kan koo erga isatti heerumteellee ilmaan deesseettiif. Baay'ee jaallata ture, baay'ee kunuunsas. Anallee akka ilmoo isaatti na ilaala. Anis akkuma abbaa kootiitti ilaaleen waamichaan abbaa kan kootii waamuun akkas jedhee waama. Abbaayyee jedhee waama. Egaa ani isuma birattan mana barnootaa seenee, mana barnootaa xumuree yuunivarsiitii seenee, yuunivarsiitii keessaa gaafan eebbifamee bahu akka ilmoo abbaa qabdu caalatti heebba kan koo naaf kabachiise. Ani umuriin kan koo waggaa 20dha. Gaafan achi deebi'u egaa amma qabeenya abbaa keetii harkatti galfachuu qabdaa naan jedhe. Kanarratti immoo anatu si faana jira naan jedhe. Tole jedheetan abbeeraa koo dhaqee gaafadhe. Qabeenya abbaa kootii makiinaa hojiillee akkanatti as rakkabdan jedheen. Reefeessaa dhufta. Waggaa meeqa teessee dhufte naan jedhan. Qabeenya abbaa keetii taa'isii egaa jedhanii natti qoosan. Tole jedheetan deebi'ee guyyaa lammataa dhaqe. Ammallee nan gaafadhe. Qabeenya abbaa keetii abbuma kee qabriidhaa baasii gaafadhu naan jedhan. Iddoo tokko natti dhaga'ame nin boo'e. Sana booda hiriyaa abbaa kootiitu jira. Inni abukaatoodha. Isa bira deemeen qabeenya abbaa kootii akkanatti as rakkaban isa gaafadhe. Inni qabeenya abbaa kootii ni beeka. Garuu ragaa quubsaa narraa barbaada. Ragaa quubsaadhaaf immoo abbaan kan koo karaa seeraatiin haadha kan koo wukilinaa godhee jira. Innaa haati kan koo kaartaa manaa makiinaa qabeenya abbaa kootii eessa akka ka'e waan beektuuf natti simti. Egaa qabeenya abbaa kootii abukaatoon sunis na gargaaree harka kootti galfadhe. Makiinaa tokkoon dhiiseef. Sababni makiinaa tokkoon sana dhiiseefis innis obboleessuma abbaa kootiitii jedhee yaadeetanii. Garuu ituu yaadanii haadha kan kootii wajjin walitti nu qabanii anas na guddisanii jedhanii fayyadaman rakkoon qabu fudhatan. Garuu qabeenya abbaa kootii abbaan kunarraa duunaan keessaa gadi nu hariyanii bakkeetti gad nu hariyanii qabeenya abbaa kootii dhaalani. Sababa kanaatiifan makiinaa tokkittii kanaa jiraan ga'e. Har'a meeqatu qabeenya abbaa ofii hirachuu dadhabee jira. Meeqatu harka haadha biddeenaatiin miidhamee bakkeetti kufee jira. Jetti obboleettiin keenya kun egaa seenaa kanarraa waan baay'ee barattu jedhee yaada. Anillee waan baay'een irraa baradhe. Egaa yuutuubii kanaafillee haaraadha waan taaneef maamila kan keenya ta'a. Sabiskiraayib godha, laayik godha, nu jajjabeessan isiniin jedha.